dubban namni miidiyaa irra taa'ee hawaasa sagalee ta'u jiru nama du'e sagalee ta'u jiru takkaa qoshaasheessuu kantiibaan dubban magaalaa teenya akkatti gabbuusanii maqaasiitu yaamu takkaa namni dubbate hin jiru. Rakkoon achi keessa jirtu laal ijoon hawaasni irraa haasa'u galgala ganam rakkoon achi keessa jirtu furamuu maa dhabde kantiibaan kun keenya ilma keenya akkamitti osoo inni jiru takkaa gaafa namni biraa gubbaa jiru akkanan taane akkami amma akkana ta'edha gaafiin hawaasa malee waan Kadiir ijoo godhatu kan Kadiir ni dhageessaame ammaan boodallee namni magaalaa qoshaasheessa kantiibaa keenya gabbuusa ilaalte jedhu san inni dogongorte sirreeffadhu. Amma immoo gaafiin ansirraa qabu maaliif irra deebi'eetiin kudha si gaafadha maaliif eega ifii ta'uu hin dandeenye namoota sagalee ta'an akka isaan sagalee tana baasuu hin dandeenye godhuudhaaf lafaa kaate. Okay. Hamza keenya bilbilaan narra bu'eeti. Tokkoffaa jechuu tokkoffaa wanni gartee isinirra caaluu sin jiru beekamaadha isin obboleeyyan kiyyaa dhiyya kiyya jechuudha isinirra wanni caalu hin jiru wanni isin hadooddanii halaala teessanii rakkoo hawaasa keenyaatiif dubbattan nutillee ni fudhadhaanillee ni taqabbalaa jechuudha akkasii mire eeqa isin achi teessanii dubbachuu keessaniif annin gammadaa jechuudha ammaam duraan diinaa olitti himee jira. Ittiin nin gammada laakiin ammoo Kadiir haaluma jiruutiin na godhe narra laalinaa jechuun jirta. Laa abooti maa jarjarta obboleessa kiyya isa obboleessa maa jarjarta aboo nama kana buusi mee buusaa mee anaaf bu'aa bakka ana geetta. Anaaf bu'aa nama kuma takkaa fi 900 jiraate argeeffatu namni. Ifi bu'ee kun ofatiin ifi bu'ee Hamzaa keenya bar dhuguma sanitti waan naqabeetu jiraanii rakkadee dubbachuun dadhabee jetta. Ani jechuun tokkoffaa jechuun magaalaa Dirree Dhawaa tana keessa gizeen jiru. Allaal namni gizeen arrabsu sin fadhu. Namni gizeen arrabsu nin arrabsa. Namni gizeen arrabsu immoo an tolaan narraa harkatan amma dhimma miciyoo nasiyaa jaantan irratti nama hedduun narra bilbilee akkamitti sagaleen taane jechaadhaan na arrabsaa ture. Warroottan na arrabsan san illiin guuteef ana jechuun ani bar maali beektaa yaaboo isiniin mudhisa. Yaa waan biraa keessa seentan ajajaa nageenya magaalaa sanii keette sabaasabalummoota walitti buusuu hin fadhu keette yoo fakkeenyaaf ani lafaa kee waan nageenya magaalaa san walitti buusu dubbadde deebisaa naaf kannitamoo naan kannitu na duran dhaabbattamoo dhaabbattu Kadiir. Warra bulkaaba amma mooda dhaabbadhu maaliif? No. Lakkii gaamma siisin tu'inee barau haasoo miti naasii haasoo jiraami. Nama nageenya magaalaa sanii laaqu ni mormitamoo ni deeggarta Kadiir. Warra nama nageenya magaalaa tanaa laaqumoo. Wallahi nama nageenya magaalaa Dirree Dhawaa laaqu wallahi duraan dhaabbadha tana ni nima. Taniifuu naqaamni micoo hojjeessan nageenya magaalaa sanii ni jajjabeesse moo ni laaqe Kadiir. Laaqee jira sanimmaa anaarraa ana badii qaba. Yoom dura dhaabbate ijoon eega jeefamte baati lama yoom dura dhaabbate. Ana badii qaba maaliif isaaniin na arrabse bilbilaan na arrabsan biyya keessa taa'anii ana na arrabse. Faamiliin isaa seera. Jecha kana deddeebiin isii fudhatanii warra isaanii ta'ii nama na arrabsen beekuun nama na arrabse. Lubbuu obboleettii fi jechaan wajjin waliin madaaltaa miti obboleen kan kee waan ati keessa jala deemu jirani jecha kana irratti deddeebiin na arrabse. Ani jechuun an namni humnaan akkanaan dubbadhu nan godhu namni. Ingora abbaan fedhe humnaan nan ajaju jechuudha. Malee an gabbee akka nama dhaabbadhee dubbachuun dadhabne bara. Laakiin maaliif anarra bilbilan zaadii damii na afur narra bilbiluu qofan qabanan. Maali an cabjachuun hin dandeenye. Ati mootummaa miti Kadiir kiyya ani mootummaa miti qaama mootummaatii miti aangoon qabu jettee jirta. Sababni namni sirra bilbiluuf sababa ati gabbaatee afaan keetiin waa dubbattuuf jecha namni waa si gaafachuuf takka waa si ibsuudhaaf si bilbila malee si as fararra'uudhaaf miti. Qaamni na si ajjeesan eegama nageenya magaalaa sanii kalaaqu taate Kadiir keenya maaliif usta maaliif firaan dubbate qaamni san siisa adii si jeesa. Sambar siin jenne bar tokkoffaa nuti seeraan bullaa mire. Qaama san akka seeraa fi atumaan gaafatirreeti ati qaama magaalaa saniitti lammii tokko. Qaama san bar akka fadhattillee ta'u bar mootummaan karayyuu nu bar ellaanuu akkuma isin qilleensarratti arkaa jirtanitti nuti arkaa jirra bar waa oduu malee warri itti dhiyaanne hin jirru bar nuti namni itti dhiyaate hin jiru. Nutilleen maaliif seeruma sani nun dhiisin waan san amma seeraa gaafatetteetu isaan miidhaa godhu jiran viidiyoo irratti waraabneemi
nutilleen haqa gaafachuu jiranii isaan kanaas seerumaammaan hundeessin maaliif nurrattoo viidiyoo waraabdee namoota sagalee ta'urra viidiyoo waraabdee isaan san zim jettee akka gaafiin keenya kadir ifumaa bilisa dhagganuu. Aboo yoo callifne nu gaddarbanii yoon dubbanne nu gaddarban muutii qabatee lixuma jee namni mi'uutu muutiin godhadhu boo naga darbisan malee muutiin godhadhuuti naga darba malee muutiin godhadhu dhaggeeffadhaa. Dhimmi amma isinirra jirtan dhimma dhuunfaati. Nuti ammoo dhimma hawaasaatiif walitti qabnee taa'u jirtan. Dhimma kana boruu dabarfattanii haasa'uu dandeessanii. Yoo haan nuti gargaarsa uummataa keessaa baana abbootti fafadhaa hundaa'u. Maa walirra tetteenya maa walirra ciciifna. Dhimmi isin haasa'uu jirtan dhimma ta'u nama tokkooti Khadiiri. Khadiir boruu dabarfadhaa takka manaamsatanitti dabarfadhaa. Achitti haasa'ina achitti dabarsaa. Gargaarsa uummataatti fufnees Samboota waan haasofnu dhimma dhuunfaa dhimma hawaasa durmaa dhaabbattan. Baanee keessa deemnee yookaan nuti dhiibnee. Maaliif mataan nyaata maa gara mataan dhukkubsite namoota rabbi jaara Hamza. CBD na hojjete nama wajjin haasofnee biraa deemnee mi. An bicaa galatoomii jaalibsaa dhugaan jirtu tanuma. Jaalibsaa dhugaa. Nama jiru takka dura ani gaafii isinii qaba. Hariiroon ni jiru namni leengadda gabbihee warra alaa jiru galatoomfatu isa takka. Lamada namaan na aarsee obboleetti itti duute irra jedhanii ni dabraan amala keessanii itti jiru kana daranuu obboleeyyan talaa Oromoo daree jira. Isarraa waa harkan nettanii namni magaalaa fokkisee namni magaalaa kaasha godhee isa Khadiiroodha. Silaa magaalaa sun keessaa deemte bareedaadha. Animo. Nama moluu isaa qabatee moluu namaarraa haasa'u si malee nagaree barame. Aboo jasba ani asirratti miti na dhagayi asirratti miti liivirratti mitiiti. Lafatti yoo dhufte nama si sodaatu miti obboleessa kiyyaan takka ibidda guddaa keessaan dabalee nama gosa. Khadiir mee waan akkasitti immoo. Khadiir gabbee jira. Ane mana cufi achi dheeyina Hamzaa. Manan cufin nama as gubbaa jiru hunda gabbuusi Hamzaa ishee Jaabiritti ergadhu nama kana hunda achitti dabarsi. Dhageessee? Gargaarsichi jira waan ta'eef yaada ergachuu jira ta'umaa maammee yaada kan ta'e akkasiin godhayyee rakkoon qaba. Lammiitii dura dhaabbachuu hin danda'u. Maammee yaada baafadhu ayyee. Maammee. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Fayyaa qabdan. Nagaa maammee kan jiru. Jarra galata rabbii. Okay, qabxii lama qofaan dubbadda. Qabxii lameen kun yeroon dubbadda immoo anaa fi ana qofa habakka buu malee kan akkas nama biraa bakka hin buune akka ta'e dhaabbata illee habakka hin buune akka ta'e akkana dubbatan. Jalqaba waa'ee ijoollee miidiyaatii wajjin wal qabatee haasaan tokkotu jira. Keessaafuu ijoollee tanaaf mindaatu kafalamaa qabxiilee ijoo irratti kan kaafame san wajjin wal qabatee. Akkuma beekamutti namni tokko hojiilee garaagaraa hojjechuudhaaf proposal qopheessee biiroo adda addaa galchee ni hojjeta. Yeroo hojjetutti ammoo kabata dadhabbii isaanii harkata. Garuu kun jechuun waan kana biloog godhaa kana jaamee hangaan beekutti wanni ijoollee kana kafalmaa hin jirtu. Dhugaa dubbachuu magaalaa kana keessatti ijoolleen teenya kan gara miidiyaatiin jirtu kun duraan carraan akkana hin turre. Namni proposal ijoolleen teenya qabatanii dhaquu dhiisi. Haamilee waan kana hojjetaniitu hin jirtu waan ta'eef carraan akkanaatu jechuudha. Garuu fakkeenyaaf qalama goggogaa yeroonii fi ittiin barreessitu qortuu qabaame qortuu keessatti barreessiteeti akka inni sirriitti qubeessu gootee tolfatta. Kun yeroo itti barreessitu adeemsa keessa ni dooma. Deebitee maal keessa galchita? Qortuu keessa galchiteeti qortee mata akka inni sirriitti masii qubeessu gootee qoratte jechuudha. Mootummaan maa komatamaa miti maaliif gaafiin gaafatamaadhaan miti yaadni xiyya. Kun dubbiin kun isiif gala hubataa fi waan hin jiru jechuudha. Saniifuu parsanaalii wal amma keenyaaf Khadiir Haramayaadhaa reefu dhuunfatti gaafeen gaggaafatan hedduutu waan takka parsanaalii magaalaa kana keessatti yeroo baay'ee keessaafuu dhiifama Hamzaa Haji yeroo waa'ee ijoollee tana hedduu dubbatuun arka miidiyaa irratti garuu takka dubbadhee illee hin beeku har'a garuu niin dubbadda dhiifama wajjin. Fakkee maaliif dur carraa akkamtu ture ammoo maaltu jira waan jiru wal cinaa wal madaarsifnee ilaaluun gaarii ta'e waan mul'atu natti mul'atu jechuudha dhuunfaa kiyyatti. Fakkeenyaaf waa'ee xalayaa ragaatii wajjin wal qabatee qe'ee fi abbaatu bareeffataa jiran qe'een tun qe'ee teenya jechaati. Qe'ee teenya tan ammoo nagasii eegsifachuu miidhagina isii eeggachuu miidhagina isii tan ammoo hawaasa bira beeksifachuun tan dhaloota magaalaa Dirree Dhawaati jechuudha.
Kana keessatti dur abbaan fedhe carraa akkana waa hin arganneef jecha carraan cufaa ture. Ijoolleen keenya mul'attu ammoo ilaalta ijoolleen keenya kallattii garaagaraatiin an dhugaa dubbachuudhaaf namoonni yaada jijjiirsan wanni hubachuu qabdan magaalaa Dirree Dhawaa keessa yaada keessa gabaabsi kabajamoo fi yaada keessa komantii leelaa lama qabna. Okay hayyee saniifuu qabxiileen eerra dubbachuu barbaade sanii waa'ee hojiileen nageenyaatti hojii wal qabatee hojiiwwan miidiyaa irratti haasa'amuu miti hojiin nageenyaa hojiin qoratamuudha. Adeemsa mataa isaa qabaanti jecha kun dhimma asirratti dhiyaatu miti. Anyway xumura firii isaa immoo mootummaan waan irra ga'e hawaasaaf ifa ni godhe inshaallah. Galatoomii maammee keenya ulfaadhu. Laawwattii si gaafa dullee numa jirtu wanti sila hawaasaa ibsituu garuu achi baallama qabnaa dhimma hawaasa keenyaati jecha achuma dheedhan hundinuu akkasuma bakka takka Hamzaajii fi Taddeetiin jira waa takka hin jiru namni biraallee hin jiin achi jannaatiiti. Maaliif zaata kaawwan. Alex hoottu achi dheena. Hoottaa hundi keessanuu. Alex ati itti ergi akkanumatti itti ergi ati isatti Hamzatti. Anexa. obboleeyyan kiyya amzaa azzalan jiru baqa mana amzaa jaati jala dhaqa amzaa haji achi dhaqa amzaa diin jaase matti amzaa shejjabir mana amzaa shejjabir qattata akkanumat nami jirtan hundi dhaqa amzaa shejjabir wanti da blog olgoone gaafatu amma dura walitti harreetti tureme sani fi Hamza Shajjabir namni beeytani barree isaatii isa bira dhaqa lammiitii caalaa namni ni nayyaaduuf hin jiru rakkoo hunda caalaa lammiitii sagalee taa natti ergijiina Hamza Shajjabir natti ergijiin follow san qabu follow na deebisijiin follow na deebisajiin nama kana untachaa dhaqa follow na deebisijiin bakka isinis dhaqaate Hamza Shajjabir bira na dhaqa please waa'ee lammiitii yaa tiraasoo jira deeggarsi haa godhamu cinaa haa dhaabbatamu bakka kunoo fadiiloonni jira wanti anne wayya biroo salaamu alaikum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh मैं कोई सी हमजा शेख जाबिर को सिंबिदा है कि बिना कस का देते मैं वो अच्छा है नामो हमजा शेख जाबिर फिर वो सिंबिदु बर्बादी मैं कोई आसमान से जला का बतो कभी और भी इतनी लेंडा का चुमा का आने लेना समा वो सिंबिदा Hamza Sheikh Jabir available to view 18 years. Aya, najala sayidina isin namne tigiru namni anne bira jiru najala khota. Namni anne bira jiru najala khota. Najala khota cuma najala khota. Najala duftani? Najala tasdabra mana kamda tasdabarsa. Ashim bira anne kenya galatomi follow what isa jala se naati unti kaitan share gola Hamza bisati anne Hamza Hamza telefon dandau jalib sa duru jarri watu follow yang kamu Hamza naatu terga Hamza yo asinu lala jirate nama firra buusi Hamza te qof dhiifama wali yeroo takka nama firra buusi Hamza naatu si terga nama galfa gasirra Ustaz Hamza, sorry, yeroo takka nama firraa buusi. Hamza yeroo takka nu jalaa qabi.
namachi dabarsina guutumatti. Naatu ergaa nama buusi jiina Hamzaadha yeroo takka. Hayya akkasi waatu jira achi dabra manni anne keenyatis kottu shi. Ayya habibi. Ayya kota isin hundinuu yaalibsa akkasi warri na jala jirtan hundi keessanuu sagantaa mana Ustaad Hamzaa Sheekh Jaabir qabna hordoftoota kiyya namni hundinuu mana Ustaad Hamzaa Sheekh Jaabir tokkoon keessan odoo nafne har'a sagantaa ajaa'ibaa qabna sagantaa ummata keenya gargaarsa ummata keenyaa qabna namni gartee taaptaabii fi sheersheerii illee dandeessan nu bira dhaabbatanii mana Ustaad Hamzaa Sheekh Jaabir nu qotta nam tokko nafina anne keenyaatis qottachi yaaluu taa'e habibi siyoon ol baasa gidee yaaluu dubbe. Ayye namni dhibbaaf soddomii ja'an kun akkas kuno akkas. Ayye hordoftoota kiyya thank you namni dhibbaaf 45 kun mana Ustaad Hamzaa jala naanaqa. Ayye. Share godi okay share si godi sini goda share sini goda nama hundaa'u share sini goda oguna na cira ke oguna mana Hamzaa seena na jala seena shi Hamzaa jala Kamu jara te jara muzada. Wallahi astaghfirullah. Leen hundi ni jirti. Moodeetaran qabnu gaa mana kee kanatti yaa akhi. Mana matti halaqaan ta'in hin qabnu nuti mana kee kana qofa malee atuu mana keenya gizee dhufti halaqaadha. Wallahi bar. Hojii fi yaana. Yan rapi kulfi. Dhufi anneen dhufi anneen. Heedi annuma kanaa welcome. Isin rarraba. Taap godhamee jira keenya. Taap godhaati. Taap mana kana baariyaa lafaa samee. Mooditara akkamii firraa keessaa baasan ijoollee teenya natti hima. Maaneejuma dhoyita ustaaz. Maaneejuma gad dhoyita. Oromoo fayyadamu bakka hoteeluma keessaa baha. Guute jechuudha. Agamee qaa guute jechuudha. Bara dachiin dukkanaa saniin guutee namaa kan deemu. Assalaamu alaikum. Takkaa waalaikum salaam. Takkaa jijjiirteen beektu jechuudha. Takkaa moodeetara kee abdee gooteen beektu jechuudha. Wallahi takkaa abdeet godheen beeku nagaya fayyaa alhamdulillah. Guyyaa lama abdee goona nuti manni keenya kun dhiiroo. Duraan beektaa amma namni zabana kana giiftaraaf kan beektaa. Giiftaroota kanaa fi moodeetara kana akka wanni garseeneen. Welcome manni kun moodeetara sitti haa qajeela malee irra godha. Yoo jarri giiftii kan nuti ise guyyaa kan irraa. Awwaal waan tiktok mudeemu immoo. Abo Hamzaa fi Diinaa olii fi anneen dhiifama ga'anii naare reefu abo. Niki gootee. Maal isaanii bal'amannee komantii xiyyeellee gadi ilaalu jarri laa ija gudunfattee walitti haasawaan saayaa bale. Waan ijoo biyya keessaa nuti kaa jiru san argannee miree. Inni waan jabaa inni jechuun haasawni keessa waan jabaa haasawuu jirtanii garuu yeroodhaaf yeroo teenya tanuti asii qabanneetu wal nyaatu jiraadha malee wanni boroo walitti dachaanaa bar hadiyaa baay'ee mana afannee. Annama tiktok jalaa bade hundaa fi naadmiina kanneen taa'u jira lakka. Iddaa lillahi wa iddaa ilayhi. Astaghfirullah. Nurra keessee makami. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Nagaara raas. Maaliif jirtan? Haa maantan ol yaane ol gubbatti. Balloo rabbitti. Balloo. Mee viidiyoo Toomaan keessa jira. jiruma kee fudhadhu hoo. Dubbiin jajjabduudha. Dubbiin jajjabdu. Arra lafaan gachi godhaa akkasii yoo deemte malee. Asirratti azaanan bara arraan tana inshaallah. Duuba maaliif gurbaa kana biraan na keessan? Awal alii kanattu gara Alex taayeetis as keessa jira. Welcome video babbana dhaame. Video malee taa'u wayi taati warri gizee ta'an video malee taa'aa uno dullachi toomaa qabatee taa'u beera faranjii halkan maarree jee guntuta eegaa bulu kun bantu toomaa. Abu Abrahim Khaloita. Awa toomaa saniin beera faranjii kan halkan akkana jala dhaabbatta video teeta cittee tan akka ol bulgolan video feesbuuk irratti. Egaa video. Qurxaana bun ta'u. Nagaya wallahi. Nama qurxaasan maali? Wanni dibi gagana akka nama wahirraa luqqisee jiidha waa dibi. Hamzaa miti Hamzaaji. Naam.
maali anumti qoftee adubadhu injedinka arrabassi daf Abshir mana namni hin jiru beekta namni akkana gizee taa'ee namni nama taajjabeetuma yaa akkuma ati waa taajjabdutti namni nama taajjabee yaa gizee ati haasoyte mana kana baaraalii isaa goonee si dura asii hinnaati asii qiyoo feete haasa'e. Ayee gaarte.